Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaadha nagaa qabdanii ummata keenya dhiifama guddaa wallahi suuraa abbaa Jifaar ana ka gubutti natti dhagaamee jira waan ta'eef hundi keessanuu dhiifama sa'aatii sanitti namni yoo aaree jedhe wanna godhun beeku waan ta'eef aaree kana godhe dhiifama naa godha hundi keessaniyyuu kanaafiyyuu warroonni ammallee waaqoo gaddeebistanii yookiin abbaa Jifaar gaddeebistanillee waan kana keessa bahaadha kuni waan warroonni waan kana gootan abbaa Jifaaris jaalattanii yookiin waaqollee jaalattanii osoo hin ta'in waa'ee fooloo walitti qabachuudhaaf warri anas fooloo waan kanarra fooloo na goote hundi keetiyyuu kaasii deemi rabbi isinitti aar gorri fooloo na gootan kaafadhaa fooloo keessan hundi keessaniyyuu harriin warri waan kanarra fooloo na gootan jechuu kaasaanirra hin fedhu fooloo keessan kanaafiyyuu dhiifama guddaa isin gaafadha warra sanyii mootii كم جرا جباتو هرك كم تسدن ده بعد أبو ربي هار أكمي تسد عليه سجودسي أبا أكمي تود عليه سجودسي أتمال جل الدوان أبان جفار دلق أتمال جل الدوان واقو قطو دلق سينا جرا دالو سنتاني غاف دعاء جرا لفجل سلبسو قفا غير نوباتا ميديا قبتي gootummaan kan kee dhiirummaan kan kee abbaa Jifaar gaggaragalchuudha gaafni ati oromoof dhalatti bu'aan ati oromoo buutee dabarsitu haadha oromoo kumaatamaan har'a dhiiga bu'aa jirtu kana bu'aan ati isaanii buustu oromoo daabboo bituu osoo hin taane oromoo gandummaan qooduu hayyoota kaleessa seenaa dalaganii darban suuraa isaanii gaggaragalchuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya namni rabbii tokkichatti amantu namni haadhaaf abbaa safuu abdurraa dhalatte yoo barandaa irra dhalatte malee yoo dhugama abaarsi rabbii sifaanaa haa deemtu malee wallaahi billaahi namni suuraa waaqa guutuu gaggaragalchite namni suuraa abbaa Jifaar gaggaragalchite wallaahi billaahi tallaahi maleekaa rabbiitu si abaaraa oola har'a oromoo qofaa miti olumaayii oromoo qofaa miti beekaa oromoo qofaa miti maleekaa rabbiillee si abaaraa oolti ragaa waliin si dhiyeessa abbaa Jifaaritu Suudi Arabiyaa keessatti mana ijaaree Makkaa keessatti mana ijaaree ummata hajjiidhaa dhufee fi araba hiyyeetti nyaachisaa ture maleekaan galmee abbaa Jifaar san loohal mahfuuziin keessa galmeessitee ol keettee jirti waaqoo guutuuttu dhaqi ilaali seenaa yoon beeyne raayyaa abbaa Maccaafaati qaamaan bira dhaabattee masgiida san waraabde masgiida rabbii ijaarsisee مسجد إسا هايل سلاسة شنتبيتي تجلا جير شر مرتبي يا ربا كيسة تيتي وصو جرين يوفيتو هنجيرين وصو طور يوفيتو هنكاتين وصوان أمة إساتيف بؤابوسو داكو لوكين زيتي لترتك أورومو بلا جروف وصو هنغودين أتين مال وان تاتيف مال هجتي جركنك إكتا dhugama rabbii rafeen jarasanii na waraantu itti yaadda garuu tokko keessanii viidiyoon keessa riikaardii ta'ee suuraan keessa waraabamee lafa taa'a oromoo ijoolleen sooshaal miidiyaa kanarra aktiivii taatan beektonni oromoo rabbii isin uume yoo sodaattan yoo dhugama oromummaa ka jaalattan taate yoo dhugama hayyoonni kun kaleessa oromoof aarsaa kafalanii darbaniira yoo jettanii ilaaltan taate kolkollee gandaamar ta ganda ofiillee hin beeyne ka waaqoo guutuu eenyu jedhama natti mosoette abbaa sadaffaa ka hin beeyne abbaa Jifaar maqaa mootummaa isaanii yoo ta'e maqaan isaanii sirriin haga abbaa sadii eenyu mosoette wallaahi uqsum billaahi nama siin himneedha har'a sooshaal miidiyaa kanarratti abbaa Jifaar tuqame wayyoo bade qabaa ganna dhiisa waaqoo guutuu tuqame qabaa ganna dhiisa ati xabaqaa taateef ati kijibdeef ati afuufteef abbaa Jifaarii homaa hin dabaltu waaqoo guutuuti homaa hin dabaltu deem jiruu kee jijjiiradhu isaan
seenaa kaleessa dalaganiin kayrii fi sharran gandummaan jalaan kukkute ka fooloo barbaaddu ka dhageettii barbaaddu ka na argaa barbaaddu ka ittiin nagadatu barbaaddu yoo taate malee eenyu ni natti himaa. Mee eenyu ni natti himaa? Nu waliin hin jirru. Ijoollee Jimmaa sabboontoota qaqqaalii waliin jiraataa hin jirru. Waliin nyaannee dhugaa hin jirru. Waliin kolfinee taphataa hin jirru. Guyyaa takka gandummaa wal qoonnee beeyna. Ijoolleen sabboontonni Arsii keessa jirtu namni meeqa? Nagayaan ijoollee Jimmaa waliin jiraataa hin jirtu. Eessa bira wal dhaban eessa bira wal qoodan? Kijibduun marti nama 200 nama 300 uf jala qabattee miidiyaa gubbaa of beeksisuuf. Yoo maal Oromoo bu'aa buuste ba'aa Oromoo irra yoo taate malee maal Oromoo bu'aa buuste yoo Oromoo qoqqoodde malee najisni akka keessanii kun Oromoo keessaa dhalatu irra Oromoon dhaluu dhabuu isaa wayya akka Tigraay san miliyoona 60 wayya xiraaxiree akka keessanii kana wali qabee miliyoona 60 ta'uu irra yoo dhugaa kana isinii caba hobbaati isinii caba akkasitti eenyu abbaa keetiitu farramee Arsiin bakka si buufateera. Arsiin ummanni kabajaadhaa fi si'i jedheetu nama waamne isinii malee qinqinaamii akka keessanii kana wasaka sooshaal miidiyaa bakka si buufatee jira. Ummanni Jimmaa hammataan Oromoo miti sabaaf sablammiin akka feete keessa qubattee irraa nyaattee keessa jiraattu. Ka xiqqaa guddaa hammatee waliin jiraatu. Ka ati Arsii Shawaa hin jenneen ka ati Walaamoodha ati Amaara hin jenneen ka hundaa hammatee jiraatu. Qoshashaa akka keessanii bakka buufatee jira sooshaal miidiyaa gubbatti. Bakka bu'aan Jimmaa Raayyaa Abbaa Machaati malee. Bakka bu'aan Arsii Jawaar Muhammad malee kolkollee akka keessanii kana Arsiin isin hin beeku Jimma isin hin beeku. Waggaa 3 walii obsite. Waggaa 3 walii obsite. Kana booda garuu angama kiyyaan akka dhuunfaa kiyyaatitti gandee Arsii keessa dhaabattee xurii laaqxu gandee Jimmaan keessa dhaabattee xurii laaqxu dhaabadhee ilaaluu hin danda'u. Yoo dhugaa beekuu barbaadde